kanammoo dhuga dubbate dhugaan dubbate illee galchuuf mal muumichi ministeera asirra dhuga dubbate dhugaan inni dubbate maani ዝም ብሎ ሸኔ ምናምን ብቻ ሳይሆን ለምንድን ነው የሆነ ወረዳ የቀለበው የደበቀው አሁን ለምን በረታ አሁን ለምን ጉልበት ኖሮ ምናምን የሚባል ጥያቄም አሁን ባይነሳም አለ አሁን ብዙ ደጋፊ ስላለ ነው ወራም ቢልሱማ ኦሮሞ ጋቲኑ ከፈልቺሱ ጅራ ሜሻ ባየዳቹ ጅራ ለፈዱ ፍዳቹ አማኑን ሳትዩ ዋንጀጀብዱ Miseensi paarlamaa kachi ciisunu kan gaafi galchuu malee jechuun muumichi ministeera yeroo dhibbi tokko deebi'ee waan kalee jedhin diigaa waan arjedhin diigaa qaami gaafatin jiru miidiyaan baqata paarlamaan ammoo dhibbii afranuu isaa farqadhaan dhuuf kondoominiyeemii yaayyuu fudhan bakka bu'oota uummataatii mitii wanni inni nuu dhaanajjatu yaa dhimma kabiraatiin waa'ee waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee gaafii miseensota paarlaamaa bilchiginaa keessaa ka'eef deebii kennanii jiranii deebii ministeerri muummee kenne daawwannee walitti deemu. ሸኔ ጋር ተያይዞ የተነሳው እውነት ነው። ሸኔ ዓላማው ግልጽ አይደለም። አስቸጋሪ ስብስብ ነው። ግን የተከበረው ምክር ቤት ማወቅ ያለበት ባለፉት 8 ወራት የፌደራል መንግስት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከዚህ እኩይ ስብስብ ጋር ለመዋጋት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። ግን ፍለፊት የምታገኘው ኃይል አይደለም። አንዳንዱ ለምንድን ነው ዩኤቪ ማትልኩት የሚል ሁሉ አለ። ዩኤቪ የት ነው የምትልከው? ይሄ ኃይል እኮ ፍለፊት የሚዋጋ ኃይል እኮ አይደለም። አሁን ቤጊ ግዳሚ ምናምን አካባቢ ነው ተብሏል። ቤጊ ግዳሚ እኮ አሉ ሪፐብሊካን ነው ምሽለኮለክ ኃይል ነው። ከኦሮሞ ህዝብ ጋር በደንብ ተነጋግሮ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተነጋግሮ የፖለቲካ ስራውንና ወታደራዊ ስራውን አስታርቆ መሄድ ይጠይቃል። ለምንድን ነው ህዝቡ የተሸከመው የሚለውንም ማየት ያስፈልጋል። ችግሮች ካሉብንም ማረም ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ሸኔ ምናምን ብቻ ሳይሆን ለምንድን ነው የሆነ ወረዳ የቀለበው የደበቀው ምን ችግር ስላለ ነው ምን ስላጣ ነው ብለን ህዝቡን ማዳምጠን ማረም ያለብን ነገር ካለ ማረም ይኖርብናል። ህዝብና የጸጥታ ተቋማት ከተባበሩ ግን አሁን ለምን በረታ አሁን ለምን ጉልበት ኖሮ ምናምን የሚባል ጥያቄም አሁን ባይነሳም አለ አሁን ብዙ ደጋፊ ስላለ ነው አሁን ብዙ አሰልጣኝ አለ ብዙ አስታጣቂ አለ ብዙ ገንዘብ ሰጪ አለ በዚያ ምክንያት ሙከራዎች ጋሳው ሳኒ ከነ ጉቱ ዳሚት ከን ፉዳኔ ሰዓትን ከነም ዳንገሳን ቴፍ ከሳ ኩኩኔት ዲም ሸኔቱ ወልቀበቴ ጋፊ ሳኒ ፌጋ ዲያቴፍ ዴብ ሳኒ ጀቹላ ነሙታ አፋና ማርፋ ጨቀሱ ደንደኘ ፌጋ ዋንቲ ሳንጊ ደማን ዲም ሸኔቱ ወልቀበቴ ወንቱ ተገራገራ ካሰኒ ጅራኒ በዲወን አኳን ሳን ሁገታ ጅራ ኮ ሚዲያ ራት ዱበታሙቲ ፌጋ ዲም ሰኒስ ካሰኒ ጅራኒ እኒ ጉዳን ጀነኒ ወንቲ ዱበታማኒ ሸኔ ቲፒኤልኤፍ ጀኔሮ ሁንዱመ ይሃሰው እራይኔ ቲፒ ሸኔን ዋና ከሁናት ታየል ጅሩሚቲ deemni walii warwaraanuu hin dandeenyu shaniin ummata keessatti dhokatee jira ummanni kun humna kanaaf maaliif dawoo ta'e ummanni kun gaafii inni barbaade gaafii isaaf hin deebine maalidha ummanni kun maaliif humna kana deeggare kan jedhu deebisuu qabna malee yeroo hundumayyuu dhufne shanii TPLF jecha haasa'uu qabna jechuudha egaa wanti dubbatan jechuudha yaa wasadi kaasan yeroo baay'ee miseensonni paarlaamaa by the way badiiwwan Itoophiyaa keessatti raawwataman hagi yoonaatti irra deddeebitee paarlaamaa review godhuu danda'a namni irra deddeebi'ee waa'ee waraana Itoophiyaa TPLF fi waraana bilisummaa Oromooti gaagaama Itoophiyaa keessa qaqqabsiisaa jiru kibba Oromiyaa lixa Oromiyaa Beenishaangul Gumuz wayyaanee moo wanne jedhaasi asiimmoo Oromiyaa keessatti kibba Itoophiyaatti naannoo Somaaliitti Affaar keessatti warri unkurama dhaqqabsiisee nama gaagaa jiru uummata buqisaa jiru TPLF jedha waan controversial ta'e baay'ee kaas waraana bilisummaa hojii Oromoo hojii wal qabate waraanni kuni waasadii ibsamaa jedhe tokko kaayyoon qaban jedha lammaffaa immoo hoogganan qabu jedha sadaffaa immoo naamusa isaanii wajjii wal qabatee nama jeesuu nama miidhuu nama saamuu kan jedhu in kaasa achuma irratti ministeerri muummee haasaa waraana bilisummaa Oromoo wajjii wal qabsiisee kaase keessatti maal jedha waraanni Itoophiyaadhaa sababa waraana bilisummaa Oromoo gatii guddaa kaffalaa akka jiru in kaasa ittaansee immoo humni kuni leenjii akka qabu hidhannoo akka qabu deeggarsa uummataa akka qabu deeggarsa siyaasaa akka argataa jiru in kaasa yoo kana ta'e gaafii guddaa kan kaasuu qabna jechuudha yoo kana ta'e yoo humni kun gatii guddaa waraana Itoophiyaa kaffalchiisaa jiraate yoo deeggarsa siyaasaa qabaate yoo immoo leenjii fi hidhannoo gahaa qabaate waraana kaayyoon qabne akkamiin jechuu dandeenya waraana hoogganan qabne akkamiin jechuu dandeenya waraana naamusan qabne immoo akkamiin jechuu dandeenya wanni inni amane ministeerri muummee bakka kanatti waraanni bilisummaa Oromoo deeggarsa uummataa qaba uummanni maaliif dawoo ta'eef kaayyoo isaa jala waan hiriiree jiruu fi ka jedhu as a point miseensi paarlaamaas uummati biyya sanaas soo qabatee gaariidha wanni anillee irra buuse muumichi ministeera yaad gaafii kaatee fi deebiin ni kenne qeeqa turre in fakkeessee loojikiin inni itti fayyadamdu'a
kijib ture jenna kanammoo dhuga dubbate dhuganni dubbate illee galchuuf mal muummichi ministeera asirra dhuga dubbate dhugaan inni dubbatamaani waraan bilisummaa oromoo gatiin u kaffalchiisuu jira meeshaa baay'ee dhachuu jira lafa hedduu fudhachuu amanuun isaatiyyuu waan jajjabdu amanuun isaatu waan jajjabdu Itoophiyaa keessa rakkoon man furannee toona gaafat ag beeku jechuudha antiin tala siyaasaatiin beeku maaniin qab garuu ag khiyyat rakkoon Itoophiyaa shanii adoon ta'in juunta baanan adoon ta'in bulchiis Abiy Ahmad ta'uusaa irde deebin dubbachaa turre jechuudha armaan dura rakkoon Itoophiyaa shanii ammaanach likki galchina torbaan lamnuu kenna dhaadannoon quxuriin qabdi TPLF in barbadeessina kaanser Itoophiyaatiin balleessina torbaan qaxaroo qabachaa inni qaxaroon sun dhamdhoofte waggaa furu kiraayistiin itti muummichi ministeera jecha rabbiin keessa qabin akka kana dujirro olchitee rakkoon Itoophiyaa gamis hin furatu waraani bilisummaa Oromoo mootummaa dhiibba godha jiraachuu yeroo dabrinsensi paarlamaa tokko dubbate ture qabalee yookaan maani sadiif way waraani kun qabachuu amane ni dhibba afurii isaa ol garuu haaf turuuzima dubbata muummichi ministeera maal jechuun nami siyaasa halee ganama Abrahaami waa way qoosa tokko nagarsiise gabaabse dubbadha namichatti qotee bulaa adonni obruu keettaa'u xuyyuuri dhufee obruu isaa keessa lafdha'i xiyyaatoti sun namoota siyaasaa baatee jira xuyyuuri cacaccata foolisooti reebanii dhufanii namooti ina waalan jar qonnaan bulaan warri kun cuftunuu akkuma maaltu mameedhani gaafa qonnaan bulaan laan argannaani xuyyuuri dhufe maasaa keessa jigee namoota asit du'an cufuumne awwaallee naan hundu isaanii duugaru qulqulleeffatanii naani tokkoon isaanii lubbuun kee jiraachuu iyya turanii nam siyaasaa waan taateef inamanne kanaaf awwaallee jedhe namni siyaasaa inamanamu dhuguma namni siyaasaa warri siyaasaa sobdu eessalleen soban garuu qabiiteenna tunini maaliif yoo dhuga dubbatan dhugaan guutuu wadha kan qabdu dhugaan yoo dubbachuu murteessitu dhugaan guutuu waraan bilisummaa Oromoo dandeenye umni baay'ee horate jira kanaafuu uummata keessallee sappoortii qabu waraan kana yookaan walii galla yookaan waan uummati waraan guldabree qulqulleeffannee uummata jala deebifne balleessina kum jedhe lee'oo fakkeessee waan bareeddu garuu waraan kaayoon qab waraan hogganan qab waraani kaayoon qab akkamitti loltoota isa galaafati laal dadhabbinnaa jecha kana keessa laal waraani hogganan qab akkamiin orgaanaayis ta'ee aanaalee agas geettu yookaan gandoota dhibba afurii dhiyaatan mootummaa Rabilis Paasii hoos hin jedde dubbiin muummichi ministeera wal dhoofte bakka jechuun sekondii daqiiqa 5 dubbiin muummichi ministeera wal dha'uusii yoo teettee xiinxalte anytime argachuu dandeenya. Haasawaa isaanii kanarratti warshaa sukkaara wanciiboo isas kaasaniitiin egaa uummata Oromootiif qabasaa jiranii qabeenya Oromoo maaliif barbadeessan jedhanii dubbatanii asitti immoo uummata tuudoo ta'aa jira uummata jalatti dhokatan jechaa dubbatu jiranii egaa isaan yeroo baay'ee wanti dubbatamaa inni filannoo kana guutummaan guutuutti injifatanii gara aangootti akka dhufanidha. Egaa uummanni Oromoo kun immoo kan humna kanaaf da'oo ta'e yoo isaan hin filannee wantoota walitti bubbaanidha yeroo baay'ee wanti isaan haasa'anii kanuma illee ol qabatee warra liyyuu haayil yookaan immoo humna addaa naannoo Amaaraa kanaa illee waan xiqqoo irraa dubbatanii jiranii egaa albeen nama waraanii nama ajjeesaa lammaffaa immoo albee waa tokko ittiin murannee illee nyaachuu illee dandeenye jechuudha akka fakkeenyaatti kaasanii jiranii humni liyyuu haayilii kun yookaan immoo humni addaa kunniin yeroo waraana kaabaatti ture kanatti gargaarsa guddaa biyya kanaaf gochaa ture yeroo ammaa kana immoo iddoowwan garaagaraatti gochaawwan suukkanneessuu irratti hojjechaa akka jiran yookaan immoo hirmaataa akka jiran dhageettii qabna isallee furmaatatti goona jechuudhaan dubbatanii jiran. Kana gabaabsinee keessaa hoo baanu ka biraa immoo waraana kaaba Itoophiyaa wajjin wal qabatee humni ijoollee hiyyeessaati kan gatii guddaa kaffalu ka jedhu paarlama kanarratti kaasde kan jiru ministeerri muummee yaada sana dhaggeeffannee gara ittaantu dabar. በነገራችን ላይ ውጊያው የሚቀሰቅሱ ሰዎች እኮ አብዛኛዎቹ አይሞቱም የደሃ ልጅ ነው የሞተ ወላጅ ጧሪ የሚያጣው ከዚህ አንፃር ውጊያውን ስናይ ብዙ መጥፎ ጎኖች እንዳሉትና ሌላ ምርጫ ካለ ውጊያ ምንገታበት ማየት በመጥፎ ባይታይ ጥሩ ነው ወራናማ ካበ ኢትዮጵያስ አፋር ከሰጠማ ደማ ጅሩፍ ወገኖታ ብልጽግናስ ታይ ወገኖታ ትግራይ ምትካኒ ገቲ ከፈላ ጅሩ ኡመታ ነጋት ኡመታ ዋይ ወራና ከና ዋይ ሲያሳ ኢትዮጵያ ያ ጆለ ዴሳት ደ yoda namni quba qaba raddeebe short memory nu jey ummata Ethiopia kana male ummati jumlaan baye akka waraana kanatti makam jolle dargaggoota Oromiyaadha kutaale biyyatti baay'ee kuma dhibbaan waraanatti kagalchaa ture Abiy Ahmad fi hogganoota isaanii arra deebi'anii immoo ijoollee hiyyeessaati kan dhubaa jiru hogganooti siyaasaas hogganooti waraanaas nagaan jiranii labsaa jiran namni fayyaa qaba namni opdio biltsiginaa asirratti appreciate waan godhu ujuma duriyyee taphattisiin foto kakkaate biragalte you see ijoollee miskiin ergite ufi foto kaate qawweefa walti qabde foto kakkaate jalagalte uniform fatte ya man farto fi dabarte
ijoolleen hiyyeessaa immoo konkolaataan dhadhachi nyaatamtu. Nu yeroo sun iyyuu maal jechaa turre yaamichi kan ka godhe feesbuukii dabalatee ka godhe muummichi ministeeraati. Lubbuu qulqulloota kabaddeef amma loltooti TPLF naannoo Amaara dhufanii sadarkaa sun irratti diiganii deemanii miti. Naannoo Amaara sun akkasiin diigamtuuf namni karaa banee jala baqateettiin bira deemee nyaachiseen Abiyyi Ahmad jechuudha. Loltu uummata Affaar hammaan tana qe'aama kee jir kana kawaacibsiisee dadhabaneen muummichi ministeera Abiyyi Ahmad jechuudha. Maal jeeta siyaasa akkana keessa kitaaba muummichi ministeera keessatti an kitaaba isaan dubbifneef deddeebii maal jedhan yoo soch batiqim salamishawwadu itti fayyadamani warguro waan jirsun practically yeroo tokko appreciating godha namicha kan dhugas hin jedhe jechuudha uummati kuni deegii galuu fididde nam eegin gallee fi bakka eegii atin tetteen ani deetii miti yookaan an gogwaa miti jedhee justify godhu dadhabe yoo gogummaa gogwata usara gaasitti agarsiisu dadhabe guyyum hacuuf si gogwome itti taphachuun dandeet bakka yookaan why not